السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني ورد أمانتا برالي وردفتوت حقنو يوتيوب فندون تكيسانيو أكم جرتاني فيا كيساني الحمد لله رب العالمين. هراز فيديو براتي ولد ديبيني جرى ربي انجلاني حاجة وسنين تدا غرا فيديو كيادي تأسو هنترين درا وردفتوني كيا وروني جلق أبراكاتني هم هرقاتي nawajin turtan na jajjabeessitan hundumti keessanuu galatoomaadha. Akkasumas maamiltoonni haarofni gara chaanaala kootii dabalamaa jirtan hundumtuu anaa dhufu nooraa isiniin jennee jirra. Manni mana keessanii yeroo seentan like share subscribe gochuudhaaf formeeshina waan na jira walirraa barannaa walirraa dhageeffannaa isiniin jechuun jaaladha. akkasumas qeequmsaa fi koomeen hanqinni yoo jiraate sanduuqa koomentii jalatti na beeksisuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo tokkoon qabadhee dhufee viidiyoo sanii inshallah mee walumaanii daawwannee walitti deebinaa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama gaddisiisa haalli biyya keenya keessa jiru. Keessattuu of eeggannoo guddaa shamarran biyya namaatii galtanii nuti shamarran gaafa biyya namaatii gallu hojii garagaraa uumna. Gaafa hojii garagaraa uumne jenne yoo hojii sunii yeroo siif hin kennu ta'e si hanqisu ta'e qarqaartu yookaan nama si qarqaaru ijoollee wayii mallaqaan ubbiratti fudhatta. Gaafa ubbiratti fudhatte ammoo tuyyuu rakkisaadha. Akkuma biyya keenyatti ijoollee manatti fudhachuun baay'ee ulfaataa deemaa jira. Akkuma argitan gizee irraa tun daa'imman galaafatti, tun akkasumatti maatii guutuu galaafatti. maal jetti waa hedduu deemaa jira jechuudha. Amma mucayyoo tana mee wajjumaa viidiyoo kana daawwannee ka walitti deebinu ta'a inshaallah. Mee na wajjin daawwadha. Borsana kastura wasila? Oi. Akkuma bantee laaltee fudhatte birrii ta'uu yeroo fudhattu illee birrii ta'uu laaltee fudhatte birrii ta'uu laaltee fudhatte waan ta'eef sirriitti banii ilaali birriin kun sumaaf ilaali baasii keessa ol jedhe as ilaali kaati as ilaali qara ilaalne Hiki berichi. Keessa maal fuudhi? Bishaan keessa buusin mati. Keessa maal fuudhi? Keessa fuudhi. Akkuma fuuteen. Gara yaachi kakaa. Naannoo sida si naannoo malee sida si sassaabini. Walirra nagee. Tokko isaatiin borsaatti deebifta ishee. Abbootii isa jirti. Yaadi tokko itti deebis borsichatti. Hello.
Eddegees. Mire, yin bakka keetan geessi yaa. Fuula kee. Fuula kee asilaal. Asilaal isilaal. Kun asiin. Fuudhi bakka dhukkatti. Mana namaa eenyu mana eenyu fageessi. Gara kamtu dhoskiti. Dura si Hin deebi'e. geessitti geessi bakka dhoskite kaa'ime. Bakka akkatti seenti. obboleewwan kiyyaa akkuma viidiyoo wajjin daawwannee walitti deebinee jirra. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa, yaanii baay'ee ulfaata. Mucayyoon tuni akkuma dhagaa jirtanii magaalaa Jimmaa keessatti 150 hattee qabamte jechuudha. 150 qabamte boorsaadhaan, akkuma lafa jirutti boorsaadhaan fuutee boorsaadhaan akkuma lafa kaa'ametti fuutee peestaala keessa gootee martee osoo deemaa jirtu qabamte jechuudha. Mucayyoon tuni hojjettuudha, yaani manatti hojjetti. Obboleewwan kiyya hedduu jireenyi barri baay'ee babbaddee jirti. Mataa miila dhugaa rabbii nama hanqisiistee jirti. Dubartiin gara laafeyyiidhaan beekna duraan jechuudha. Amma garuu akkuma miidiyaa irratti deemaa jiru, ጊዜ tokkollee durallee viidiyoo kee jira gaseentanii ilaaluu dandeessanii waa'ee dubartoota Finfinnee keessatti hantee nama saamtee qabamte dubartoota lama viidiyoo isin hojjedhee jira. Dhugaa rabbii jechuun istaayilii namni ittiin beekneen kan dubartiin uffattee baatee saamuu eegaltee jechuudha. Bara irraa booda bara dhumaa keessa jira natti fakkaate. Wallahi rabbiin nuuf haa laaffisu inshaallah. Mucayyoon tuni amma 150 birrii Itoophiyaadhaa kan isii hattee qabamte jechuudha. Tarii namni kun daldalaa ta'uu danda'a. Dubartiin tun dubartii daldalaa ta'uu dandeessi. Birrii boorsaan akkasi fiddee galteeniitiin lafa geette. Keessattuu of eeggannoo ijoolleen biyya namaatii galtanii nuti yeroo biyya namaatii gallu jechuudha hojii garagaraa uumna. Hojii garagaraa gaafa uumne tarii nama si qarqaaru yoo hin qabne taate, maatii keessa nama si qarqaaru yoo hin qabne taate nama fudhachuu ijoollee shamaraa mana keessatti fudhanna jechuudha. Yeroo baay'ee kan nurraa mul'atu keessattuu jechuudha. Gaafa fudhattee jetteef of eeggannoo. Hojjettoonni mana keessa fudhataa jiran baazawee Itoophiyaa keessa waa si jibbisiisaa raawwataa jiranii. Akkuma argaa jirtan daa'ima adamsuudhaanii waan garagaraa raawwataa jiran jechuudha. Rabbi nama haa tiksu. Nama akkamii namarraa fagaattees jiraachuun ulfaata. Namatti dhiyaattes si sodaachisa jechuudha. Wallahi rabbiin furmaata nuuf haa laatu. Bifa kanaan gaafa dubartiin raawwattu ulfaataadha. Wallahi ulfaataadha. Akkuma osoo diqqoo mallee irraa fudhattee irra wayyaadha. Garuu isiin ammoo waan isiin shaanxaadhaaf fiddee lafa keette guutuma kaastee kaateenii jechuudha. Namni kun daldala raasaa walii galuu dandeessi. Nama gabaarra daldalaa dadhabee galee yaani dubartiidha mana keessatti fudhattee jirti. Dubartiin gara laafinattiidhaan beetti lafa keettee jirti. Haya fuutee tarakkabde. Fuutee osoo isiin lixaanii jirtu karatti harka qabame karaa qaama seeraati akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Hundumaafuu rabbiin nama haa tiksu. Of eegaa keessattuu ijoolleen biyya namaatii galtanii biyya namaatii gallu kunniin jechuudha. Gaafa Finfinneettis gabbuun masanqaqaa. Finfinnee bichaa miti, gaafa magaalota keessa deemtullee of eeggannoo akkuma argite gochuun ta'uun baay'ee ulfaataa jira Itoophiyaa keessatti jechuudha. Gabbaatee ol deebuun baay'ee ulfaataadha. Rabbi nama haa tiksu. Keessattuu ijoolleen shamarranii biyya namaatii galtu yeroo baay'ee amma maatiin nuuf himu jechuudha. Ijoolleen magaalarra jiranii. Ijoolleen tokko ijoollee shamarranii na argaa baay'isanii jedha afoo galeessanii. Warqiin harka dachaasanii, funyaanii dachaasanii, shaanxaa maal jedhanii kootu jedhaa deemanii ni jedha. Ijoollee akkasii akkam godhanii gaafa warqii irra arganii akkuma arganitti yaani zim jedhanii namaaf dhaabatanii warqii irraa yaasuu inni ulfaata waan ta'eefi maalidha ashiish immoo maal jedhan kan namaan dhamaasan isaan dhaqanii tuqanii
biraal xanjira afoo deemanii duubuma dhatti sambooda qilee namni argine gadi buustee caammaa jakkeetti irraa baafattee qullaa gadhiisti jedhani. Wallahi rabbiin namaa sattara rabbi namaa tiksu baay'ee ulfaata uf eeggadhaadha. Yeroon biyya namaatti galtanillee waan akka warqii maalii kanneen irratti illee uf eeggadha. Wallahi barri badee jira keessattuu amma jireenyi Itoophiyaa qaalee jira nama sodaachisa haalli jireenya rabbiin namaa tiksu malee ulfaatee jira. Dubartii jettanii ufamantanii ittiin dhiisina dubartii jettanii ufamantanii itti dhagaa hin jedhinaadha. Itoophiyaan baddee jirti dubartoonni bifa ajaa'ibaati argitan irratti viidiyoo dura isinii hojjedhisan keessatti bifa ajaa'ibaatiin bifa yoo laaltellee shakkuu hin dandeenye akka isaan dhufan jechuudha. Maaliif jennaan dubartii akkas bareeddee akkas uffattee deemtu ati jettee namni ati waan inni yenne miira ati akka ati inni yennetti uf tottolchanii uffatanii bakka haftaami fakkaatanii si saamaa biyyaate jechuun amma ijoollee shamarranii tagaaf dura viidiyoo irra hojjedhe suni ijoollee istaayilii addaati yaa'an. Wallahi ijoollee istaayilii addaati yaa'an warra viidiyoo isa hin laalle gaddeebi'aadha laalaadha. Viidiyoo kijjila gasseenaa ijoollee shamarranii XX diimaa irra kaa ijoollee lamaa sanniin laala. Ijoollee amma tasa eenyuyyuu hin shakku hattu jedhee na saamti jedhee na warafti jedhee namni irraa shakkuu hin jiru jechuudha. Babbareeddee uffattee zana jettee tsada jettee baate haftaami fakkaattee baate jechuudha. Tooftaa addaatiin maaliif akkasiin namni shakku waan ta'eef namni shakku hiyyeessa kan namni shakku badaan hiyyeessi badaanis hiyyeessaa hattuunis hiyyeessaa kadhattuunis hiyyeessaa jibbama hundumtuu hiyyeessa kalaal waa uffata yoo inni uffata sirnyaa hin uffanne daddaalichatee maal ta'ee rakkinna isaa irraa deeme kan tolchinee nuti irratti xiyyeeffannu yookaan nuti ofirraa eenyu isa saniidha. Inni yeroo uffatee akkanatti ilaalka haftaami fakkaatee maal jedhee sadda jedhee deemu kana inni yennu jechuudha. Hattuudha inni jennu garuu isaan tooftaa addaa tooftaa namni ittiin beeknedhaan kan yaa'anii jiran dubartoonni keessattuu jechuudha. Hannaanis dheengaddas viidiyoo sanii yoo jenne ilaalee ta'uun bira taree naannoo laga daadhiiti natti laga daadhii yoo dogongoruu baadhee osoosiin ziirii yookaan falfala osoosii awwaaluudhaaf deemtu dubartiin qabamte jechuudha. Dubartiin osoo falfala awwaaluudhaaf deemtu qabamte jechuudha. Kanaafuu iyyuu piliis ijoolleen biyya namaatti galtan uf eeggadhaadha. Nuti dafqinee akkamitti akka finnee nuuf rabbi qofatu beeka. Kanaafuu jennaan dafqi kee karaa maleedha osoo ati kaayeffattu yoo karaa hin taane sarkaa bahee hedduu nama dhukkubsa hedduu nama gubaa taane rabbiin isinaa tiksu rabbii maqannaa na tiksu rabbumaa garuu rabbi jedhaa karaarra hin taane nafseen abbaan gatte hoggaan hedduu jedhamaa mire. Kanaafuu hamma dandeessanii uftisaadha ijoolleen biyya namaa galtanii muudannoo kanaa fi baay'ee yeroo baay'ee kan muudamuudha waan ta'eef gaafa mana galtanii hojiitti illee seenta biyyatti galtanii hojiitti illee seentanii nama isin qarqaaru sanii uf dagatina nama isin qarqaaru namni yoo nama qabne namni nama wajjin tola namni adda waa hin ta'u waan ta'eef dirqama nama yoo hojii qabaatte yoo fakkeenya irraa mana irraa baate raasaa oolaa kan galtu taate yaani raasaa ooltee galtee mana keessatti tarii daa'imman qabaachuu dandeessa maal jechuu yaani yeroo akkanaa baay'inaan nama si barbaachisaa jechuudha yoo maatii keessaa nama si qarqaaru hin qabne. Kana jennaani nama sanis eeggadhaadha nama keessa beektan nama isinirraa hin fagaanne nama amala isaanii ijoollee amala beektan yoo dandeessan yoo isin hin mijate godhadhaadha. Taani rabbiin isinaa tiksu wallahi baay'ee ulfaatee jira yaani garama akka jettus wallaalchisa jechuudha. Onni Itoophiyaa keessatti hamaa jiru rabbiin namaa tiksu. Kanaaf obboleewwan kiyyaa mee ilaalaa waan raawwattanii keessatti ijoolleen biyya namaatii galtanii gaafa hojii garagaraatti seentanii nama isin barbaachisa waan ta'eef gaafa nama fudhattan namni kanarraa maal hubattan kan jedhudha waa hubattaniidhaa fi tarii ammaan namni isin jalaa fuutee birriin kun birriin aggaaddeeti birriin akkanatti
boorsaadhaan gatta'amu kun lafa taa'amee akkanatti fudhata bakka takka argatti kun birrii naggaaddeeti. Naggaadde yeroo baay'ee nagadaa ganama lammataallee gadi deebi'aa deemti waan ta'eef baay'een akkaawunti galchaa maal galchaa deemti guyyaa gabaa keessa gurguraa oolte gara manaatti galtee wanta kun wanna akkasiiti. Kanaafuyyuu bilisuuf eeggadhaadha nuti yeroo biyya namaatti galu hojii garaagaraatis seenna gaafa hojjetaa oollee jenne baankii finne sa'aatiin nuti gallu baankiin ni cufama sa'aatii san baankii galchuu hin dandeessu. Birriin birrii hojii waan taate birrii hojii yeroo baay'ee harka kee keessa taa'a. Birriin ganama galgala guyyaa gabaa oolaa galgala galtee ganama gabaatti hin deebitammoo harka kee keessa taa'a. Baankii yeroo baay'ee birrii akkana baankii irrallee galchuudhaaf siif hin mijatu jechuudha. Kana jennaani of eeggadhaadhaa waan irraa hubattan jedhee yaadaa of eeggannoo godhaadhaa of eeggannoo tolchaadhaa taane ammoo rabbi sinaa tiksu mee maal irraa hubatta waan irraa hubattan jedhee isiniin fide obboleewwan kiyya. Hayyee viidiyoo asirratti dheeressu viidiyoo kana yeroo seentan like share subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaan kabajaa fi jaalalaa isin gaafadhaa. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.